yoo barbaachisaa ta'e ragaa beekumsaa irra dhaabbannee wal amansiifna asbaha dubbadha poostii duuba dhaabbattanii booksiin darbatina warroonni mata duree of ta'i mata duree jedhu yeroo hunda diin kana tuttuyxan of ta'uu jechuun hiikni isaa maal akka ta'e ragaa qabatamaa fi aqlii saayikooloojii sammuu loojikii jiru wal amansiifna asbaya of ta'uu jechuun of beekuu jechuun namni rabbii jasada kana uume qaama kana uume addunyaa tana uume hin beekne akkami of beeka of beekuun isaa kaminni ka inni barbaadu kaminni of ta'uu jechuun maalinni hiikni isaa inni rabbii isa uume hin beekne rabbii si uume islaamummaa fi qur'aanaa fi karaa nabi muhammadin malee abadan beekuu hin dandeessu karaa tokkoon beekuu hin dandeessu abadan namni rabbii isa uume hin beekne osoo waan fedhe barate osoo waa haga fedhe sadarkaan isaa fagaate nama of beeku jedhama of beekuu jechuun rabbiin beeku of beekuu jechuun nabi muhammadin beeku addunyaa tanarraa namni haga islaamaa of beeku hin jiru haga ofiillee beeka akka ofiillee beeka haga ofiillee beeka maaliif akka addunyaa tana dhufe eessarraa akka dhufe maaliif akka dhufe eessa akka deemu namni beeku baatirii guddicha dukkan addunyaa tana keessa namni harkaa qabu islaama qofa wayita akkana jennu amantii biraa arrabsaan jirru mata duree biroo keessa galaan jirru haqa jirtu dubbataa jirra duniyaa tana gubbaa waliin jirra kitaaba haga barbaaddan haradha saayikooloojii haga feetan fidadha loojikii fi falsafaa haga feetan filsifinnaa feetan fidadha ragatu jira asbayaa dubbadha of beekuu jechuun mata dureen maali dursi of beeki namni of hin beeyne akkamisa aslan namni of beeku jechuun maal jechuun waan biraa maa inni wanni biraa nama keessatti saba qabaa saba keessatti oromoodha namni kana wallaaleen jiru addunyaa tanarra biyya keessaa dhalate ganda keessaa dhalate namni wallaaleen jiru ganda ofii beekuun biyya ofii beekuun saba ofii beekuun goota ofii beekuun hayyuu ofii beekuun kana namni wallaaleen jiru jirutu si barsiisa kana dirqamatu si barsiisa